Istinjaa akkamitti baana? Yeroo mana fincaaniif yookaan sagaraadhaaf deemnu akkamitti qulqulleeffanna? Shari'aan akkam godhaanuun jedha. Inshaallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa. Viidiyoo kana namni haarawaa taatan subscribe godhaa, namni immoo haarawaa hin ta'in like godhaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkamitti istinjaa baana? Istinjaa jechuun maali? Inshaallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa. Jalqaba alhamdulillahi rabbii keenya rabbii muslimaa nu taasise amantii islaamaa nuuf hire rabbii san galatoofannaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Istinjaani faayidaa guddaa qaba. Faayidaa fayyaa keenyaa wal qabatu naannolee qaama saalaa kanneen dhibeelee naannoo sanii wal qabatan kanneen akka kantaarotii dhibee qaama saalaatiin walitti hidhannaa qaban dhibeelee kanneen nurraa ittisuu keessatti istinjaa'ani faayidaa guddaa qaba jechuudha. Jalqaba istinjaa jechuun maali? Istinjaa jechuun izaalatu maa kharaja min as-sabiilayni al-qubul wad-dubur bimaa'in aw hajarin aw warqin wa nahwihaa. Waan qaama saalaa lamaan irraa bahu qaafootiif kaduubaa jechuudha. Ingalanatti fakkaataa yaadaan waan qaama saalaa lamaan kanneen irraa bahu bishaaniin takkii dhakaadhaan takkii waraqaa yookaan luukii garaagaraa sooftii waa isaan bakka bu'uuni waan isaan fakkaatuun ofirraa qulqulleessuudha. Istinjaa jechuun kana. Dhakaadhaan ka fayyadaman suni yookaan waraqaadhaan waan bishaaniin ala jiruun ka fayyadaman suni istijmaaras ni jedhama. Hundattuu istinjaa fi istijmaarri garaagarummaa qaba. Istinjaan bishaanii, istijmaarri ammoo dhakaadhaan ka fayyadaman san dhakaa yookaan waraqaa luukii garaagaraatiin ka fayyadaman sun inni istijmaara jedhama jechuudha. Istinjaa gochuun wudu'a yookaan ammoo qulqullinaaf salaataaf istinjaa gochuun dirqama. Al-istinjaa waajibuun min kulli khaarijin mu'taadin min as-sabiilayn kalboolii wal ghaa'iti. Wantoonni akka fincaanii wanti akka sagaraa namarraa yoo kan bahu ta'e namni tokko salaatuudhaaf wudu'a hin godha yoo jedhe maal gochuu qabaa? Dirqama istinjaa gochuu qabaa jechuudha. Istinjaa akkamii godhan ka jedhu inshaallah viidiyoo kana keessatti haga dhumaatti wajjin ilaallaa. Istinjaani akkaataa sadiin godhama. Tokkoffaa an yastanjiya bilmaa'i wahdahu, bishaan qofaan istinjaa gochuudha. Jechuun bishaan qofaan fayyadamee fincaan isarraa argame sanii fi sagaraa isarraa argame san ofirraa qulqulleessuudha. Wahuwa jaa'izun ala raajih, ni danda'ama. Maa jennaan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisota hedduu keessatti fakkeenya Anas faati maal jedhanii nabiyyiin yadkhulul khalaa'a faahmilu ana wa ghulaamun nahwi idaawatan min maa'in wa aanazatan fayastanjii bilmaa'i jedhanii. Hadiisa Imaamul Bukhaariin odeessan keessatti nabiyyiin akka sahabota irraa wanti kan odeeffamee jira jechuudha. Maal jechuudha? Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam istinjaa gochuudhaaf maal fayyadamanii? Bishaan fayyadaman. Kanaaf sagaraan yoo namarraa argame yookaan fincaan yoo namarraa argame waan namarraa argame kana ofirraa qulqulleessuudhaaf bishaan qofa fayyadamuu ni danda'ama. Kunis hadiisaan dhufee jira jechuudha. Akkaataan lammaffaan istinjaa ittiin bahan الثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها. أكا يوكان ورقا لوكي غرغرا سوفتي غرغرا وأن مرة قل كل سورة دو ممكن اللي هو قل كل سورة دو وندت وأن ممينة وأن مرة قل كل سورة دو استجمار كجدا مسان إساني لين دنداما إسا قفاني فكين نعم توكو فينشان وصو فينشاهي إرغا فينشاهي بودا mana fincaanii erga seene booda waraqaa yookaan sooftii yookaan dhakaadhaan osoo ofirraa qulqulleessu ta'e osoo ofirraa xaragee balleessu ta'e kunis ni danda'ama jechuudha. Mana fincaanii dhaqee sooftiidhaan yookaan waraqaadhaan yookaan dhakaadhaan erga ofirraa qulqulleessee xaragee booda osoo ka wudu'a godhuuti wuduun isaa sirriidha jechuudha. Maa istinjaa godhee jira. Istinjaa godhee jira. Kuni hadiisaan nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa kallattii hedduudhaan dhufee jira. Fakkeenya sahaabonni kanneen akka Salmaan al-Faarisii faati maal jedhanii nahaana Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjaarin. Dhakaa sadii gadiin istinjaa hin bahina. Dhakaa sadii fi isaa oliin istinjaa baha nuun jedhanii kun maal agarsiisaa? Ni danda'ama jecha agarsiisaa jedhan.
sahaabonni ammallee hadiisa birootiin fakkeenya Abdullah ibn Mas'ud faati nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam sagaraadhaaf yookaan mana fincaanii fayyadamuudhaaf deemanii maal qabadhee dhufeef jedha dhakaa lamaa fi fiindoo tokkocha qabadhee dhufeefi jedha. Dhakaa lamanarraa fuudhanii fiindoon ammoo najisaa isaan istinjaa bahuun hin ta'u naan jedhaniitiin isanarra didanii jedha. Kun maal agarsiisa? Kunis ni danda'ama jecha agarsiisa jechuudha. Namni tokko osoo akkas godhuuti istinjaan isaa sirriidha jechuudha. Athaalisatu an yastanjiya bilhajari thumma bilmaa'i. Namni tokko sadaffaan namni tokko jalqaba dhakaadhaan yookaan waraqaadhaan yookaan sooftiidhaan wantoota garaagaraatiin erga istinjaa bahee booda ergasii maaliin qulqulleeffatu? Bishaaniin qulqulleeffatu. Kuni qulqulleessuu keessa sirri caalaadha jedhani. Kuni qulqulleessuu keessa sirri caalaadha. Akkaataa sadiin kanniiniin istinjaa baanaa jechuudha. Akkaataan istinjaa itti baanu akkaataa sadiin armaan olitti dubbanne kanniinii jechuudha. Yeroo istinjaa baanu seerotaa fi ulaagaalee nurraa barbaachisutu jira. Kunis maalidha? Fakkeenya namni tokko dhakaadhaan osoo fakkeenya mana fincaanii seenee ofirraa qulqulleessa ka jedhuuti maal gochuu qabaa? Dhakaa sadiin fayyadamuu qabaa jechuudha. Yoo itti dabala jedhe dhakaa 5 gochuu qaba. Akkaataan isaa kana. Lammaffaa wantoota akka fiindootii fi lafeetiin istinjaa bahuun dhorgamaadha. Fiindoo kamuu ka horii kamiyyuu haa ta'u ittiin istinjaa bahuun dhorgama. Ka namaa ta'ee ka horii ta'ee kamiyyuu ittiin istinjaa bahuun dhorgama. Lafeenillee istinjaa bahuun dhorgama. Lafeen nyaata jinnii muslimaati. Kanaaf nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam irraa dhorganii jechuudha. Horii fiindoon yookaan ammoo xuraayaan waste productiin beeyladaa keenya irraa bahu inni ammoo wanti dhorgameef maaliifi beeyladaalee jinniittu maal nyaataa? Beeyladaalee jinniittu xuraayaa horii keenyaa kanneen nyaataa jechuudha. Kanaaf isaanillee istinjaa bahuun dhorgamaadha jechuudha. Akkasuma ammallee sadaffaa wantoota kabajaa qabaniin istinjaa bahuun dhorgama. Fakkeenya nyaata namni tokko daabboodhaan osoo istinjaa bahuutiin haraama innaan dhorgama innaan. Maa jennaan kun israafa ta'a. Biddeenan osoo istinjaa bahuutiin dhorgama. Fakkeenya aannaniin istinjaa bahu osoo ka'uutiin dhorgama wanti akkanaa kuni. Akkasii ammallee inni arfaffaan naamusa iddoo istinjaa kanatti barbaachisu keessaa inni tokko maali? Allah yastanjiya biyamiinii harka mirgaatiin istinjaa bahuu dhabuudha. Harka mirgaatiin qaama saalaa isaa tuquun qaqqabuun dhorgamaadha jechuudha. Harka mirgaatiin qaama saalaa isaa tuquun qaqqabuun dhorgamaadha. Erga istinjaa xumurree geessinee booda maal gochuu qabna? Erga istinjaa geessinee xumurree booda wanti gochuu qabnu harka keenya san qulqulleeffatuu qabna. Wantoota akka saamunaa, wantoota akka biyyeetiin harka keenya san xaragnee qulqulleessinee hafuura san ofirraa balleessuu qabna jechuudha. Naamusoonni kunniin naamusoota yeroo istinjaa beekuu qabnuudha. Wanti beekuu qabnutu jira. Namni tokko fakkeenya osoo dhuufuu dhuufe yookaan hafuura osoo irraa bahe, hafuura jechuun dhuufuu jechuuf afaan biraatiin bakka yaa'u. Saalan qabu istinjaa gochuu qabu moo istinjaa gochuu hin qabu? Istinjaa gochuu hin qabu jedhan. Imaamuun Nawaawiin Faatii maal jedhanii? Bid'aadhaayyuu jedhan kuni. Wanti kun amantii keessatti waan haarawaa fiduudha jedhan. Laa yajuuzu al-istinjaa'u min khuruuji riih. Dhuufuu namni tokko yoo dhuufe istinjaa gochuu hin qabu jedhan. Maal gochuu qaba? Yoo wudu'a gochuu barbaade deemeetuma waddaata malee erga dhuufuu irraa dhaabate wanti inni istinjaa gochuuf deemuuf hin jiru jedhan. Sirriitti qabadha. Akkasuma namni tokko osoo irri barraallee ka'ee istinjaa godheetiin wudu'a gochuun dirqama miti jechuudha. Direct yoo fincaan isan qabiini direct waddaatuu danda'a jechuudha. Akkasii kana fakkaataa akkamitti istinjaa barnoonni keenya ka jedhu inshallah barnoota amantiidhaa kallattii kanaan akkanatti haala bareedaadhaan baratuudhaaf subscribe godhaatiin nu hordofaa waa hedduu barattan diinii keessan hubattan yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.